ما كجرا جرة والله ما شاء الله أتي إيه سبيك ورجماتي ولقى أوه ما شاء الله تو نانو كينيا كايلو بابورا بكيدا ماري نمبيك اللي بابورا سيكو سيري تنبيكاني كان عندنا تنونا بوشوكتيتا ميجا ومان جدو أفوز جنير ايشي ورموني ولتي ما جرما أيك أيام ولتي النفو رمون وقال يا مليون كيا دي فما وجين دقيقة لما قفن ستاسو بربادين نفه ايشي ما شاء الله فولور سينس قدت هاجرا بايه غاريدا مسلم او كريستيان مليونتي مسلمة ما شاء الله ما شاء الله ايغا مسلمه يوتاتي مسلمني يا رزقي ما ربي دنيا كنمتي نوانوندا يا ربي سي كن رزقي ما ربي نو سي كن ملي هجچون سبب geessifachuun yaw imbarbaachisa garuu gaafa sababa geessinu immoo of eeggannoo barbaada maaliif jennaan dhiifamaa hojjenati ijoolleedhaan hangafa keeti maalillee yoo ta'e sooshaal miidiyaa irratti umriidhaanis sooshaal miidiyaa irratti sin hangafa maaliif jennaan yoommoo nu walitti himne malee namni biraan walitti nutti himuu hin danda'u. Naagala hammeenya qabaatteedhaaf miti Oromoon hammeenya hin qabu. Sooshaal miidiyaa kanarra gaafa dhufamee jedhu akkamumaan waa tiba'ama waan akkana namni yaada. I think ati keessi kee gadhee ta'eedhaaf yookiin immoo warra akka namni jedhu taateedhaaf ituun tahin Oromoon waan akkanaa hin qabu. Garuu bakka sooshaal miidiyaa dhuma karatti waama tokko karaa biraatiin dhufuu barbaaddeeti jedheen furadhaan ofii kootiin waan viidiyoo hojjettu jechuu. Malee of course ergaa biraa hin qabu miti akka yaadee kana malee kan biraa qabdaa? Ergaa biraa qabdaa? Wanta biraa hin qabu dhugaa. Kanaan inni viiyoo argadhaa, kanaan inni nama saabuu danda'a. Kanaan inni horiis argachuu danda'a. Mansuur Jamaal shittoo dibatee feemasii ta'ee ani immoo karaa kamiin hin feemasii ta'a jettee yaada sana fidattee dhuftee jechuudha. Sirriidha. Maaliif jennaan nama tokkotu viidiyoo keenatti arge. Nama guddaa. Okay. Nama seera beeku, nama biyya bulchu, nama xiqqoo ishee fudhatamummaa qabu. Nama seera beekus jechuudha. Okay. Gurbaa kana beektaayii naan jennaan ani hin beeku garuu yaa TikTok irratti wal beeknaa waan baay'ee argachuu nan danda'a baay'ee salphaadha jedheen. Gurbaan kun afaan Oromootiin hojjeta. Viidiyoo inni tokko hojjetu seeraan hin gaafachiisaanii naan jedhe. Kana jechuun maa inni ammalaa yeroo ammaa maaltu fudhatama? Gaafa Oromoo keenya dogoggoree waan hin taane hojjetu miidiyaa kana irratti maalitti fudhatama? Gatii Oromoo ta'eedhaaf gatii kana ta'eedhaaf jedha namni. Garuu kun Oromoos taate saba biraas taate seera cabsinaan seerri cabeedhuma cabeeraa jedhama maalinillee haa ta'u. Miliyoon akka hangafummaa kootti akka of course akkuma hangafummaatti akka Oromummaattis هو ده سما كمان بجا أجهزة كمان بجا الله ليه متي فيديو فولورسين كه فولورسي قدّا ده attention فبتيتا نمسي بروجال كبيرة نمسي أرجوجال كبيرة بقى it's good garu akka yaada kiyyaat akka hangafummaa kootti akka nama seera beeku tokkotti akka nama viidiyoo keenatti ergee sadarkaa sana amma miidiyaan inni ati nama guddaa ta'ii, nama xinnoo ta'ii, nama beekamaa ta'ii, nama wallaalaa ta'ii, TikTokiin viidiyoo poost godhamnaan iddoo guddaa ga'a. Ayyirra deema ka. Hawaarra deema. Wallaggaan naqaa, Ameerikaa dhaqaa, deebi'ee, Finfinneetti deebi'aa, mootummaa bira ga'a, dargaggeessa bira ga'a, ministeera bira ga'a, warra biyya bulchu bira ga'a, nama baay'ee bira ga'a. Suni foloorsuu qabaachuu keetiin miti. Ati nama guddaa ta'uu keetiin miti.
bakka ofuma keessaatiin deemaa jira jechuudha. Agartee ta'ee miliyoon nama tokko followers nama 1,000 qabaatee viidiyoon isaa 500 miliyoona tokko fa'aa kan laalamu jira. Kana jechuun maa inni inuma hawaarra deemaa jira jechuudha. Ati immoo amma akkaataa itti dhufte xinnoo ishee an viidiyoo kee ilaaleera 7, 10, 15 gaafa namichi natti ergoo jechuudha. Maal inni isa jedhu. Kan akka nuti taasa'u na barbaachises maa inni viidiyoo tokkon argee viidiyoon sun maal jedhaa qaaleensa jireenyaatiin wal qabatee hojii dhabiinsaan wal qabatee anama rakkinaan irra jiru hojiin irra jiru irratti waan akkanaatiin hojii argadhee promoshiniis argadhee of jijjiiruun barbaada isa jedhuun arge. Kana jechuun maa inni ati of ilaalaa jirta malee viidiyoon sun immoo deemee nama biraa rakkina uumaa jira laata seeraan gaafachiisuu hin danda'a laata isa jedhuun furanne tasa tootaalii. Lapheen kee naa gala maaliif nuyi ispeeshaalii ijoolleen Oromoo dhugaa soof jennaan hammeenya hin qabnu waan hin taane goone waan hin taanes hojjennee waan hin taanenis beekamuun nun barbaachisu. Alhamdulillah ani hundaa'uun fooloorsii 50,000 yookiin immoo 100,000 faanatti fakkaatte. Amma giddu olumoos 100,000 jechuun fooloorsii guddaadha. Promooshinii hojjechuu si dandeessisa. TikTok irra teessee akkuma kan amma fakkeenyaaf hojii amma godhaa jirtu kun baay'ee gaariidha. Maaliif jennaan namoota biyya alaa jiran kun maal godhu hin taa'u nama giiftii kenneef galchu gastii irratti. Meeqaa muraasa teessisuu hin buusuu hin galchuu fooloo gochisiisuu kun biizinasa bakka taasise. Egalee namoonni viidiyoo ati hin hojjettu kun hin galleef garuu waa biraatti fudhataa jiru. Gama seeraatiin akka itti gaafatamtu namaanis akka wanti kun qaannii ta'e Oromummaas gaafa fudhattu kunoo Oromoonni kana godhu nuun jedhu nuufis kabaja miti. Ati immoo maalillee taanaan Islaama taatee Oromoo taatee jennaan namni Islaama Oromoo gaafa jedhamu hin beektaa. Negatiiviitu keessaa barbaadama. Waan hin hojjetu keessaa waan gadhee wanta hojjette wanti gaariin hundiyyuu hin mul'atu. Wanta teet hojjette wanta xinnoo badduu sanatuyyuu keessaa fudhatamti. Kana jechuun immoo miidhaan irratti geessisaa jechuudha. Kana booda ammatilaa fooloorsii 100,000 gaafa qabdu atamma taalee uffattee jirta mormatti miliyoon jedhaa. Gurbaan kun